jijjiiraan jira kanaaf. Ayyaayye ta'e. Shahaadaan har'a kan maaliiti yaa ijoollee waa sana himaa kaan reefi rarriibaa ka'ee dhufe akka fuula dhiqadhee dhugaa. Hayi. Ati qaallitti waa'een kee hirriibu maayimaa inni naa galuu didee maal isaa? Yaadayyuu sitti dalagaa hin qabu sama. Madaamin tiyya qaatanarraa kutte sokkite jaartiin iyyuu naanammaa ka'een jaartii shokkite nama naasoo qaama dhugaa. Jaartii kan biraa naasoo ta'a. Uummata dayyuu isa dubbadhaa hayi maa uskuttan salama dhaqa qoshashaa dhara innaati libdi ilma barandaa badadi qaala konkaa shamaa jechuudha ilma barandaa guddatti qeerroo jedhamti kun qeerroo oromoo kan jedhamti sana konkaa haadha dha wana beesi jalabbatee muka sidii badadi qaala uskutte mazzalaa bayi konkaa haadha keeti. Joon kadha sadootii godhaa hirtaa fikirii dhagaa hirtuu akkam jirtu fayyaadha hundi keessanuu. Jiraan hundi namicha dayyuu sa eegee ajaa kan gartee maal jedhe barre salama beenne keessa salamatu konkaa dubara wallaggaa tudduu duba muka si dhiibe malabbaa keetii fidda badadi qaala shawwaan kotteen ol si gara gashite shi konkaa dharaa. Amiin jedhii fudhu jala harka kee gadi qabiitu itti cabsi. Kas. Mani maal dhabdeen? Maal abbaa keetii Ati maal jedhaa? koomenti badaa maal abbaa Yaadaa ibsatu yaadaa ibsatu. koomenti maal Na dhaggeeffatu amma jechuudha. Taragaggaa jiru. Ayyoo fi karoorri isinii biyyaatiif haa Dubara ta'anii shawara Oromoo akkasii dhiibbaa Oromoo hin ijaaruudha. Ati Waan tokko Oromoo biraa ijaaruu goone. fiqirii mucitii akka kaatu. Qoy dhaggeeffadhu waan nu dubbachaa jiru adda baafadhu. Qoy qeerroo waan nu dubbachaa jiru adda baafadhu. Hamucaa kanatti dubbataa jiru Oromoo gimaash beektaa miti waan ta'aa jiru. Seenaa akkamidha beektee? Waraabii jedhee waraabii. Seenaa? Oo. Ati Elaa jechuudha. duratti na dawaalamiin ajjeese jechaan turre ajjeessu aragaa qabda. No mana milkoo keessa nama milkoo keessa teessee adwaalamiin ajjeese jechaa turte ragaa qabda. Amma kana dhumuu haasa'e. Dhaggeeffatu. Takka ani gaaffii wayii isin ilaadhu. Hin qabda ragaa. Ati koomenti badaa maa barreessiti siin jechu jira. Maaliif koomenti badaa barreessitee dhuftee ol baate amma gaaffii nuu laattu amma dafiiti Andu'aalam Kingi jedhi ka'iiti gaaffii nuu laadhu. Hai. Andu'aalam Kingi jedha kallattiiti. Waa'ee kiingitti miti fikirii Atu salami Ala konka uskut. Qoshasha. Maa isheen banaa. Zimban. Amma ati maaf uummata Oromoo adda? gadi bahe. Bahe gadi. Bada konka. Jara koomenti yambara sirrii maa dheedu fidi qaalan. Yaa mana milkoo keessa taa'ee isa tajjeete ragaa qaba ajjeessu isaa. Bakka mucaa kanaa ishaan asinaa fudha. Anargeel bakka biraatti Argeen hebara dalam tajjeese baqara namni mucaa kana nyaachisuudha afaan bana dammaqaa. Namni mucaa kana nyaachisuudha nyaatanya harkatti nu kennuudha afaan bantanii ishaan bakka isaa sin buuse sinaa fudhatu. Uummata surree Faatee taragagga'i faatee maaltu badee faatee maal taatan mucaan kun yeroo hundumaa kirikkirii jaallatamaaf argashitu sin jalqaba yeroo hundumaa kirikkirii jaallata mucaan kun maal argashitanii dura isaa. Koomenti dhani bela mana milkooti sila Andu'aalam ila ogeetti sila mana milkooti Andu'aalam tajjeese jedhee dhufe asitti immoo dhufe ol bahee gadi bahee na iccites gubbaratti basin jettee masiin achiin gad darbee jala kan ta'e salamaa jedhe jechuudha yaa arrabse jechuudha na ergatee ol gahe iddoo ol gatee ol gahee ka'ee iddoo arrabse yaada keessadhu jedhuun. Leehiti yaada Dandeessaan keessadhu jettuun jedhuun namni konkaa yeroo jala nama isin hin jedhu taa'ee. dandeessaan jettaniin isin. Ummata salaam alaikum. Wajjin abboo eenyu tajjeessa ree natti maasiin gaafadha amma eenyu tajjeessa. Qoy faatee. Jedhin seeraan dubbadhu. Dubbadhu seeraan. Eenyu tajjeessa ree muka nyaatta eenyu tajjeessa ree askuti yaaki. Intaan qaba faanki. Ogeetti. Anti obboleetti kun Naarraftu. taragaggaa.
Eenyu tajjee sareen hattee? Hey. Obboleetti kee hoo taate yoo taate qabaatte malee raggaxamuu qabdi. Wallaahi laazim jizika Abbooy raggaxamta obboleetti kiyya yoo sota lubbuu dhaggeeffadhu osuma obboleetti kiyya taate hin raggaxamta. Wallahi gadi qabdeetti zita jette abbo. Markaan lafa qabatte. Suusee kootu qoyme suusee kootu anti maal baqattee dhugaa rabbiin itti gosa riyaala nama waliin turre anti. Suusen deeggartu wannu Qabsoon kun anchi hiriyoota keenya wajjin illee wal dhufsiise dhugaa rabbii qabsoon kun. na walla boos mutaane ishini arwaalamiin taajjete jechaa jira. Ira adama garagaleen madhaseetanii seenaa hawwineeti nama kanani madha hawwii salaaleen amma kanani madha maaliif jaarsi qonna bilooka jira waan ta'eef ganda abbaa barbaadan raggatu qaba mirga guutuu naaf kenna ganda barbaade raggatu maaliif jaalalleen qonna bilooka jira waan ta'eef. Jaarsi kee kam lubbuun jaartii sii ta'a Waa jaalallee gadi maal hubateen? Amma Faatiin bisootii durii ganuutti faamatti dhufte. Bisootii jaarsa ishee dhuftee irratti arraan gahatti ati faate. Karaa jaarsaa yoo dhuftanii abbaan dandeessa walirraa fudhadha kanaaf booddee nuti